هي وصاب طيب نغيرت فياكم رمو وصاب مال النيام قوي نيملو كدير بجواري ولا ربسني هرجي فرسي ولا ربسا ولا قبدي جوارتو أرسي جوديلو لي رمو جوارتو أرسي قبساير لي رمو كدير مرتو تو هرجي بقبساير كدير مرتو اللي قاف سر بابا سكورو موتي باسي غرغرتا تولي جوار اللي قاف سياسة وفي غرغرة كورو موتي تملك قرسي تيمتيجو so كدير هني دكوبا نما دكوبارو gaafa rabsitee jettee haga dandeessii deebisa sadarkaa saniin kadiirri akka barbaadanii qaxaqqatuun uumaa miti sokee gosaalillee ol muka oli guuraa ol ta'an rakkoo keessan bikaas armaan dura illee dhiisaa jennee turre jechuudha. Gosa wayituu hin galchuu harargee illee hin galchu arsii illee hin galchuu wanti jawaar illee wanti kadiir illee. Nobody is sure jarri arsii ta'uu isii harargee ta'uu isii. Yaa nigdiin zarii waan jiruuf jechuudha. So kana keessatti amma armaan dura waan ta'ameen beekne itti amaara. Inti armaan dura dinquu daayyaa sarratti tamukkiraalee nagara. Yaadata boykaat godhaa wannoo isaan bitatina sheerii isaa jala keessaa bayaa maaliin beektan qoy namichi yaadata jedhamu kun abbaan qabeenyaa kun kadiiriin arsiin arrabsedhee achi kaayee jettanii akkuma alii birraan innaa dhibame gargaaree. Akkuma yoosan geetaawwan hinnaa rakkateeti makiinaan bitatuun dhabeessan birrii ofii kenne abdii isaa baacaa nama jedhan gargaareera itti qaata farii gargaareera haloo daawwee gargaareera qamar yusuuf gargaareera zarihuun odaajuwam isallee gargaareera ilfiresh qannoo nama wallaggaat gargaareera jawaar muhammad ka'ama irra namni lolli irra ka'aaru kan harka guddina birriillee kennaaf ka gargaaraa ba'e mul'ataa kana. Haga hidhaa ba'e waa hedduun bira dhaabatee gargaaraa ni ba'e isa. Jaambojootee ka gargaare isa. Saaliyaa saamii ka gargaare isa. So namni kuni nama Oromoo gargaare malee nama gosa ofii keessa waawwee godhatee miti. Ammas wanti inni hojjetaa jiru Adaamaa irratti Hiseel Skaar mootummaa waliin dalagaa jettan abbaan qabeenyaa tokkollee namni minibaas takkitti qabullee Itoophiyaa keessatti mootummaa waliin dalaga. Mootummaa ala waa takka dalagatee hin danda'u. Your license will get revoked. So nama kana achi keessa fiddaniiti irra waa akkanaa hojuun kun mishaamti. Kinaafuu maalleen fakkaataa maqaa kennallee hin balleessa. Dhiisa. Ayinafa. Sangootaniif illee namni nigdii hin dhiisu. Nigdii jijjiiree dalagaa garuu maqaan hin balleessina. Because namicha kana ija keessaniin argitanii jirtanii yookiin gurra keessaniin dhageettanii jirtanii maasrajjaa illaa jechuun. Kadiir martuu yaadatatu kafalee arsii arrabsiisaadha. Nope. Kadiir martuu wanti gara gosaa dhufeef inni jawaariin arrabseennaan ijoolleen keenya gabbaatanii arrabsitaniini achi booda waliin qabataa dhufee ijoollee harargeellee isarra ka'uu jalqabdee arsiillee jawaarii irra ka'uu jalqabdee dubbii gara gosaa deebisan jechuudha. Kun dogoggora. Because Jawaar Muhammad nama isaa arrabsee isaa deebisu arginee hin beeknu. Naaf jettanii namaallee walleen hin adeera. Yoo ani wanna ka'ee dhullee yoo mootummaa maallaqallee isinii kenne fudhaa ka'ee dhellee sun. So eenyullee narra kaa'aa isiniin jenneeyyu. Kagamasillee kagamanaallee. Ati ammoo kadiir teetiifuu ati nama du'a eeggataaru bira darbitee akka nama jiru afaan banaa ooli. Sigalee ilkaanatti ilkaa harree caccabsanii si galchan sanii akka nama ilkaan qabu afaan bantee iyyin. Because sirba Oromoo sirbite malee sirba ati sirbiteef arsee arrabsuu dandeetta jechuu miti. Si daaraa si goonee akka ati nama hin taane goonee si arrabsuu hin dandeenye. Sigalee arrabaa wayitu nu tarteetii miti jechuudha. Mana mitchiloo nagar yelam. Hiqiqii gariiba arsii maal jedhaa waan jirre gaariin. Sababaa kan kee ijoolleen kenna ijoollee harargeetiin wal dha'uu hin qabdu. Ijoollee harargeellee ijoollee arsiitiin wal dha'uu hin qabdu. There's no reason. Yoo jabaa taatan deema Amaaraa afoo dhaabadha, Tigiree afoo dhaabadha. Diina orjinaala keessan afoo dhaabadha. Maal godhuuf abbaa qabeenyaa tokko nama lafaa ol dhufaaru he's young namni kun. Abbootiin qabeenyaa Oromoo ka waggaa 78 hedduu isaanii. This nigga could be from 45 to 55.
waan addaatti bantan jechuudha. Kun qajeelaa miti jechuudha dogoggora waa kana dhiisa. Yaadataa Kadir martuu maraattu jettan Kadijaa jettanii maqaatti baaftan Kadijaa maraattuun tuni yoo arsee arabsite isii maadda isiitti qabanii mukatti naqan. Namicha maa kana keessa galchitan. Mana aggananyu maa akimsiisee jettan nama meeqa akimsiiseera namichi kun. Jawaarii namni kennarra kaaru kanallee ka gargaaraa baree isum birrii fi kenneefi. Ali birraa baatee haga Saaliyaa Saamii Yoosan Geetaahun Jaamboo Jootee Jawaar Muhammad Elfinash Qannoo Zarihuu Wadaajoo Qamar Yusuf Ittiqaa Tafarii Haaloo Daawwee Abdiisaa Baacaa Yoosan Geetaahun Ali birraa jedhaa deema achoollee namni jiraachuu hin danda'a. So namichi kuni nama yeroo Oromoo rakkate Oromoo gargaare malee Oromoo ganee miti. Propagandaallee irratti oofina atillee Jawaar mataa isaarraa bu'ii impoosatti jedhanii uumamaa jedhaati. Abbootiin qabeenyaa Oromoo yaadataa callaa miti biyya keessatti kan mootummaa waliin dalagu. Namni qabeenya qabu martinuu mootummaa waliin dalaguu qaba. Gibira kafaluu qaba. Fiqaada mootummaa irraa fudhataa wanta hedduutu jira. Kana hin beektan. Garuu nama kan addatti akka inni biyya kana gatee badee gaafa inni gatee badee ijoollee isa jala hojjetaatti Oromoo maamima. Goy Harargee jallaa qaxaree kaara amma Adaamaarra Harargee nu hin daalle? No. Finfinnee kanatti akkasii no. No dhiisaa waa akkana kana dhiisaa yidabbiraal. Isin waliin deemu mi'aasxallaa nagar nu yaa'in yaallanu. Waan nama jibbisiisaati. Iddoon fakkan maarar. Nama hedduu gargaaree namni kun. Kadiiriin wayituu inni na arrabseedheeti hin kafaluuyyu. Akkan duuneef dhaqee akimsiiseeni gurbattiin taachi wayyatte gabbaatee arsii mataa irra kortee gabbuu didde. Ijoolleen arsee ammoo dandeettan roga arrabsu. Footoo garagalchitanii saadaba kana waa aklata saadaba. Kadiiri masan nama kaanii kaan fuudhaa keessa seensinaa. Kanuma jechuuf. Thank you.